Kam jirtu Maatiiwwan Qubee Akaadaamii ani barsiisaa Geetuu jedhama. Histirii yookiin barnoota seenaa kutaa 11ffaa kan waliin ilaallu ta'a nu hordofa. So history grade 11 unit 1 to deals about history, historiography and human evolution. Barnoota kana yookiin boqonnaa kana jalatti wanti nuti waliin ilaallu seenaan maal akka inni ta'e, ogummaan barreeffama seenaa maal akka inni ta'ee fi adeemsa guddina tirannaa ilmi namaa bara jiruuf jireenya isaa keessatti agarsiise kan nuti waliin ilaallu yookiin barannu ta'a jechuudha. Kanaaf grade 11 history unit 1 under this chapter we are going to see the three core points. The first core point is history and historiography. The second one we are going to learn about the origin of human beings, and the third one we are going to learn about the emergence of the state. Kana jechuun history jechuun maal jechuu akka inni ta'e, ogummaan barreeffama seenaa maal akka inni ta'ee fi maddaa fi guddina ilmi namaa eessaa fi garamitti akka inni ta'e kan ilaallu ta'a. Sadaffaa irratti emergence of the state yookaan isteetonni akkaataa kamittiin emerge akka isaan ta'uu danda'an, elementoonni isteetiin tokko qabaachuu qabu maal akka inni ta'ee fi characteristic or the features of the state wanta jedhu kan mata duree kana jalatti barannu ta'a jechuudha. So learning outcomes. At the end of this unit, you will be able to identify the main reason why history is studied as an academic discipline. Mata duree kana jalatti barbaachisummaan seenaa maal akka inni ta'e, maaliif seenaa akka nuti barannu ilaaluun gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf the other one is describe some key elements in the studying history. Wantoota akka furtuutti ilaalaman seenaa qorachuu keessatti wanti nu barbaachisu maal fa'aadha wanta jedhu yookiin barreessaa seenaa tokkoof maaltu barbaachisa, maal qabaachuudha qaba seenaa barreessuudhaaf isa jedhu as keessatti ilaalla jechuudha. So show the major center of human evolution on the map of the world, kaartaa addunyaa irratti wiirtuuwwan guddina tirannaa ilma namaa agarsiisuuf carraaquu isa jedhuu fi arfaffaa irratti analyze the specific feature of each stage of human evolutions, characteristic guddina tirannaa ilmi namaa qabu keessattuu amala addaa ilmi namaa sadarkaalee garaagaraa keessatti inni agarsiisu jechuun Homo habilis irraa kaasee gara erectusitti, Homo erectus irraa gara Homo sapiensitti fi modern human being keessatti specific feature akkamii akka ilmi namaa qabu kan nuti ilaallu ta'a jechuudha. Dhumarratti waan tokko dinqisiifachuu danda'uudha qabna. That one is appreciate the use of historiography in studying history. Barreeffama ogummaa seenaa keessatti waan akkaataa kamittiin barreessitoonni seenaa waan barreessan sana dinqisiifachuu danda'uudha jechuudha. Kanaaf namni qabxiilee gurguddoo kana shan hubate akka mata duree kana jala jiru hubannaa gaarii qabutti waan ilaalamuuf wantoota jajjaboo kana sirriitti adda baasuun gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf barataan seenaa tokko barbaachisummaan seenaa maal akka inni ta'e beekuu qaba. Wantoota seenaa barreessuu keessatti nu barbaachisan maal fa'aa akka isaan ta'anii fi wiirtuuwwan guddina ilma namaa maal akka isaan ta'an sirriitti hubatee beekuun gaarii ta'a jechuudha. Kanaafuu introduction hanga ammaatti wanti nuti ilaallee learning outcome yookiin bu'aawwan jiraachuuf qaban maal akka isaan ta'anidha. So introduction, history and historiography. This will focus on three major historical issues. The first point is the basic historical method and historiography. So under this topic, you should be described the rules, principles, procedures, technique of historians used to acquire and interpret knowledge. Kanaaf namni tokko gaafa seenaa qoratu yookiin barreessaan seenaa tokko akkaataa kamittiin beekumsa haaraa argachuudhaaf beekumsa haaraa argate sana immoo akkamittiin interpret godhee hawaasa isaa kan qaqqabsiisuu qabu, seerota akkamii akka inni hordofu, qajeelfamoota akkamii akka inni hordofu, darbees immoo hojii maata maaliitii fi tooftaa maaliitti fayyadamee seenaa tokko hawaasa isaa biraan ga'uu akka inni qabudha jechuudha. Kanaaf historical methodology and historiography jalatti prinsipiloota jiran kan adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa emphasize the unique nature of history as an academic discipline. Barnoonni seenaa kuni barnoota kaan irraa maaltu adda isa godha yookaan immoo amala addaa maal akka inni qabuu fi barnoota kaan wajjin maaltu wal isa fakkeessa isa jedhu akka nuti beeknuuf nu gargaara jechuudha. Kanaaf qabxii tokkoffaa kanarratti focus goonee ilaallu
Qabxiin ittaanu the current scientific knowledge on human origins. Kanaaf saayinsii hammaa kana keessatti yookiin saayinsii ammayyaa kana keessatti waa'ee evolution human being kana maal xiinxala akkamii kennu, how the scientists were examine about early human cultures and how they provide insights into how our forefathers or ancestors developed and adapted over time. Kana jechuun haadaalee jiru, barsiifata jiru, barnootaa fi beekumsa jiru, abbootiin keenya akkamittiin akka isaan guddifatanii fi eessaa garamitti jijjiiramolee akkamii gama diinagdeetiin, gama yaadaatii fi jiruuf jireenya isaaniitiin eessaa garamitti akka isaan deeman waan nutti agarsiisudha jechuudha. Current scientific knowledge kana jalatti qabxiin sadaffaan emergency of the state isa jedhu kana jechuudha. So this point is analyze the transition from small group or family kin-based group to the organized political entity. The other one is overview the complexity of governance and the social structure that arose during this transformation. Waan nuti analyze goonu as keessatti akkamitti ilmi namaa maatii muraasa tokkorraa yookiin qomoo ittaan tokkorraa ka'ee social organization guddaa tokko akkamittiin uumuun akka inni danda'e, social organization san keessatti immoo state mataa isaanii akkamitti isaan form akka isaan gochuu danda'an, complex social organization akkamittiin dhufe dur bara durii keessattuu bara paaliyoolootikii kana keessa ilmi namaa akkamittiin dispersi ta'ee otoo sirnaan gurmaahee hin jiraatin in small groups they were organized themselves and gradually they formed the complex governance system. So this is what we are going to learn under this unit. So when I transferred to the concept of history as an academic discipline definition, history is nothing, it is a branch of knowledge that deals with all things, which means it includes thoughts, it includes sayings, it includes deeds, it includes actions that have been done by people who lived in the past. Kana jechuun seenaan damee beekumsaa ta'e wantoota ilmi namaa kaleessa inni dabarse wanta gaarii wanta hamtuu inni dabarse ida'ama wanta hundaa yookaan yaada jechootaatii fi gochoota ilma namaa kan nutti agarsiisu yookiin kan nu barsiisudha jechuudha. Kanaaf in other sense we can say that history is an organized and critical study of the past based upon the interpretation of evidence. So wanta gurmaa'aa ta'e tokko wanni gurmaa'aa ta'e sun immoo ragaa seenaatiin deeggaramee sirriitti hubannoo gahaa qabaatee kan hawaasa tokkotti darbuu danda'udha jechuudha. Kanaafuu seenaanii damee beekumsaa wanta ilmi namaa yookiin jiruuf jireenya ilmi namaa baroota jiraatu keessatti dabarsee kan nutti agarsiisu ta'uu isaatii jechuudha. Kanaaf the term history come from a Greek word historia, which means incurred or a knowledge acquired by investigation. Kana gaafa jennu jechi seenaa jedhamu afaan Ingiliziitiin jecha history jedhamu irraa kan dhufe yoo ta'u, jecha history jedhamu immoo jecha warra Greek historia jedhamu irraa kan argamedha. Kanaafuu historia jechuun iyyaafannoodhaan waa barachuu jechuudha. Kanaaf wanta iyyaafatanii baratan immoo bifa barreeffamaatiin dhaloonni akka inni irraa waa hubatuuf kaa'uu danda'u akka waan jechuuti jechuudha. So as keessatti seenaanii agarsiiftuu jiruuf jireenya ilma namaa, jijjiirama ilmi namaa baroota garaagaraa keessatti isaan dabarsan kan nutti agarsiisu ta'uusaa hubachuu danda'udha qabnaa jechuudha. Kanaaf scope of historical study. The historical study covers or encompasses the period what we call prehistory as well as history. So scope yookiin daangaan yookiin qorannoo seenaa tokko eessaa garamitti yookiin eessaa amma eessaatti qorata jennee kan nuti ilaallu yoo ta'e bara seenaatii fi bara seenaa dura wanta jedhu of keessatti haammataa jechuudha. Kanaaf namni seenaa qoratu tokko baroota seenaa duras waan ture bara seenaa keessas waan ture qoratee hawaasa isaatiif dabarsee hawaasa isaa waan tokko akka inni baruuf kallattii yookiin bu'uura buusaa jechuudha. Kanaaf what is prehistory? Prehistory it was a period before the beginning of technique of writing about 4000 BC. Kana jechuun otoo ogummaan barreeffama seenaa hin jiraatiin ilmi namaa seenaa dabarse qaba yookiin ogummaa dabarse qaba, jiruuf jireenya inni dabarse qaba.
baras barreeffamni seenaa hin jiraanne keessa wanta jiru yookiin sirni barreeffama seenaa hin turiini seenaalee jiran jechuudha. Kanaafuu barri kun it is covered long time of human histories. So this time no recorded documentation or history or nothing is existed in the form of the art of writing. This is what you call prehistory. So historical study cover the prehistory time, you can say. The other one is it is cover the history period. History period is the time when the art of writing was developed from 4000 to present time. Kana jechuun bara seenaa gaafa nuti jennu bara barreeffamni seenaa jiru, bara tekinooloojiin guddatee ilmi namaa baratee barnootaa fi beekumsa qabu immoo bifa dookimenteeshiniitiin kaayee hawaasi tokko akka inni waa irraa baratuuf godhamudha jechuudha. Kanaafi scope of study kana kan inni hammachuu danda'u prehistory fi history period jennee addaan baasuu qabna jechuudha. So barataan tokko waan as keessatti addaan baasuu danda'uudha qabu, what's the difference between history and historical period wanta jedhu sirriitti hubannoo isaa cimsatee addaan baasuu danda'uudha qaba jechuudha. Kanaaf in both scopes of historical study, history focus to studies about the social, economic, cultural, technological and the political development. Kanaaf taateewwan kanneen kana hundumaa keessattis bara history isaa ta'u, bara prehistory isaa ta'u, qorataan seenaa tokko kan inni focus irratti gochuu qabu waa'ee diinagdee, waa'ee hawaasummaa, aadaa, guddina tekinooloojiitii fi siyaasaatiin wal qabatu irratti xiyyeeffannoo godhee kallattii guddinaa kan nutti agarsiisu yookiin kan nu barsiisu ta'uu isaatii jechuudha. Kanaafuu politically how men govern themselves, ilmi namaa gama siyaasaatiin sirnoota akkamiitiin akka inni bulaa ture, akkamitti hawaasi wal geggeessaa akka isaan turan, geggeessitoonni baroota darbe moonaarkii irraa kaasee amma dimokiraasiitti ta'uu danda'a. Kanaaf bifa kamiitiin akka isaan wal geggeessaa yookiin wal hoogganaa turan as keessatti heeree hawaasa isaatiif kallattiidhaan kan agarsiisu ta'uu isaatii jechuudha. Gama diinagdeetiin gaafa kaasnu how men produced, distributes and consumed goods. Kanaaf gaafa jiraatu hawaasni tokko bara gadadoo ta'uu danda'a, bara badhaadhinaa ta'uu danda'a, bara beelaa ta'uu danda'a, waan produced godhe sana akkamitti akka inni itti fayyadamuu danda'u, wanta itti fayyadamu sana immoo akkamitti hawaasa sanaaf distribute akka inni gochuu danda'uu fi waan tokko argachuudhaaf immoo carraaqqii yookiin bu'aa bahii ilmi namaa agarsiisu kan nu barsiisu yookiin kan nuti keessatti arguu dandeenyu seenaa keessatti jechuudha. Kanaafuu kan biraa history may refers about the social, which means how men deals with each other, their daily lives. Kanaafuu akkamitti hawaasa akka isaan waliin jiraachaa turan, akkamitti hawaasni akka wal haammataa ture, guyyaa guyyaatti carraaqqii akkamii akka isaan geggeessanii seenaa keessatti arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf dur akkamitti uummanni Oromoo saba kaan haammatee akka inni jiraachaa ture, akkamitti immoo sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiranii fi biyya hambaa jiran waliin akka isaan jiraachaa turan seenaa irraa barachuu dandeenya jechuudha. So we can say that history focus on the social issues. The other one is cultural. It is used to express their thoughts, their feelings and ideas in arts and the literatures. Waan nuti agarsiisu hawaasi keenya durirraa kaasee hanga ammaatti waa'ee aadaa isaanii akkamittiin akka isaan agarsiifachaa isaan turan, yaadolee isaan qaban, aadaa qaban immoo bifa aartiitiin, darbees immoo bifa ogbarrootiin, bifa muuziqaatiin, bifa diraamaatii fi bifoota garaagaraatiin akkamitti akka isaan agarsiifachaa turan kan nuti barachuu dandeenyu seenaa keessatti ta'uu isaatii jechuudha. Kanaaf even it is deals about technology, making tools from different materials. Ogummaan tekinooloojii qaroomina addunyaa ammaatiif bu'aa buuse kana keessatti akkaataa kamiitiin ilmi namaa carraaqaa kan ture, meeshaa akkamiirraa akka isaan tuulsota garaagaraa yookiin maateriyaalota garaagaraa akka isaan develop godhachaa turan jechuudha. Kana jechuun bara dhagaarraa kaasee amma bara hayranii ammaatti akkamitti ilmi namaa bu'aa bahii garaagaraa dabarsee jiruuf jireenya isaa inni sadarkaa gaariitti akka inni fide kan nutti agarsiisu seenaa keessatti ta'uu isaatii jechuudha. So in both scopes, in prehistory as well as in history periods, history largely focused on politics, economy, social, cultural, technology, as well as even the social life of the society, we can say. And the other point is history examine the past events. This point is considered as the importance of history.
And even it is used to present the situation, the present situation. That is give clue for understanding of our society. And even after we understand the past events and the present situation, it is very easy to predict the future relating to the social, economy, technology, political, culturally, and the other angles. Kanafi seenaan waa'ee wanta darbe kan sirriitti hubannuu fi kan nu dandeessisu yookiin nu gargaaru ta'uusaa wanta darbe qofa osoo hin taane wanta hammaas akka nuti sirriitti hubannu idama wanta hammaatii fi wanta darbe kana erga addaan baasnee wantoota gaggaarii yookiin leegaasii jajjaboo akka hubannee booda gara fuulduraatti hawaasni kun garanatti deemuu danda'a, gama siyaasaatiin garanatti deemuu danda'a, gama diinagdee fi teekinooloojiitiin sadarkaa kanatti siquu danda'a jennee tilmaama kennuudhaa fi wanta nu gargaarudha jechuudha. Kanaafuu seenaan mana barnootaati jechuu ni dandeenya. Mana barnootaa san keessatti wanta hawaasni kaleessa dalagaa turedha, wanta gaggaarii kan nuti fudhan, wanta dogongora ta'e irraa immoo kan nuti barannuu fi wanta nu gargaaru ta'uu isaati jechuudha. So history also deals with changes and the continuities of historical developments over time. So wantoota leegaasii gaggaarii hanga ammaatti dhufan yookiin immoo taatee kana keessatti wantoota jijjiiramuulee dhufan yeroo garaagaraa keessatti wanta kana seenaa keessatti arguu ni dandeenya jechuudha. Gama siyaasaatiin jijjiirama jiru, gama diinagdeetiin jijjiirama jiru, gama hawaasummaatiin jijjiirama jiru, gama qaroominaatiin jijjiirama jiru. Yeroo jiru san keessatti maal akka inni ta'e kan nutti agarsiisuu danda'u agarsiiftuu wanta kana hundaa seenaadha jechuudha. Kanaafuu pattern of the case and the effect that determine changes in the continuities. Wantoonni waan kana akka isaan jijjiiramaniif yookaan akka isaan itti fufaniif haala mijeessan maal fa'aa wanta jedhu faaktaroota or the push and the pull factors. So it is covered under these topics. So changes in the continuity kana keessatti bu'aaleen jiru jijjiiramuuleen jiru akka isaan jijjiiramaniif wantoonni push and pull factor ta'an maal akka isaan ta'an kan nuti arguu dandeenyu seenaa kana keessatti ta'uu isaatii jechuudha. So historical event used to influence the ongoing changes and the continuity of the social structure we can say. Kanaafuu seenaanii dinagdee hawaasummaa akkasumas waliin jireenya ilmi namaa eessaa garamitti akka inni ture jijjiiramuuleen jiran maaliif akka isaan jijjiiraman itti fufiinsi jiru immoo maal fa'aa akka inni ta'e safuu fiduudhaan uummatichi qabu bifa kamiin akka inni jijjiiramee fi erga jijjiiramee booda immoo maaltu dhufe isa jedhu as keessatti barachuuf nu gargaara jechuudha. So in studying the human past, historians usually attempt to answer key questions such as what has happened, when did it happen, how did it happen, why did it happen, and what the consequence did it have. Jedhee historian yeroo baay'ee yookiin qorataan seenaan tokko gaafa qorannoo qoratu waa'ee jiruuf jireenya ilma namaa irratti qabxiilee gurguddoo afurii amma shanii ta'an kana deebisuu danda'uudha qaba jechuudha. So what is happened, the factual events or the truth maaltu ta'e waggoota garaagaraa keessatti gama diinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama waliin jireenyaatiin taateen ta'e maaltu jira wanta jiru sana deebisa jechuudha. Sanaan booda when did it happen, the time when event was happened, taate suni yeroo akkamii keessatti akka inni ta'e kan nutti agarsiisuu danda'uudha jechuudha. Saatii akkamitti yookiin bara akkamii keessa bara dheebuu, bara beelaa, bara rakkinaa, bara gammachuu, bara asii ammaasiitti, bara durii keessa, bara giddu galeessaa, bara ammayyaa keessa jedhee akka nuti qoqqoodnuuf wanta nu mijatu tokko kan nutti agarsiisuu danda'uudha jechuudha. Kan biraa how did it happen, processii waan sun ittiin taateen sun ittiin taate, taaktikiin waan sun ittiin ta'e, methodology it's encompassed. So kii aansarii kana deebisuuf carraaqqii godhu jechuudha gaafa qorannoo geggeessan jechuudha. So why did it happen, the driving force or the factor for the case of the event. Kan fakkeenyaaf waraana Adawaa fi Itoophiyaanota gidduutti geggeeffame wanti driving force itti yookiin akka push factor itti waraanni kun akka inni geggeeffamu godhame maal akka inni ta'e qorannoo geggeessuudha qaba jechuudha. Yeroo kam keessatti kan geggeeffame, taateen sun immoo akkamitti akka inni geggeeffame, sanaan booda bu'aan dhufe maal akka inni ta'e as keessatti ogummaa barreeffama seenaa kana keessatti they usually attempt to answer all this question while historian try to write the history of the past society. So qabxiileen kun akka qabxiilee ijootti beekamu yookaan hubatamuu qaba jechuudha.
The other one is the importance of history. Barbaachisummaan seenaa maalidha? History helps us to learn from the past achievement of the people in the past. Akka nuti wantoota milkoomna yookiin wantoota gaggaarii ilmi namaa dalagaa ture irraa barannuuf nu gargaara jechuudha. Sila seenaa mana barnootaati jedhee kaasuuf yaali godhee jira. Kanaafuu wanta gaggaarii leegaasii gaggaarii qabxiilee ilmi namaa irraa barachuu danda'u tokko kan nu agarsiisudha jechuudha. Keessattuu geggeessaa biyya tokkootiif seenaan baay'ee akka inni barbaachisaa ta'e as keessatti argina jechuudha. Geggeessonni kanaan dura geggeessanii wantoota gaggaarii maalii geggeessan yookiin wantoota gaggaarii maal lafa kaanii deema wanta jedhu akka galteetti fudhatee wantoota yaraarraa immoo baratee gara fuulduraatti hawaasa isaa sirnaan tajaajiluuf akka danda'u wanta nuti agarsiisudha jechuudha. Kanaafuu barbaachisummaa seenaa keessaa inni tokko it helps us to learn from the past achievement of the people in the past. The other one is by learning about their deeds, we also try to not repeat the mistake of the past. Dogongora kanaan dura ilmi namaa dalagaa ture. Tarii badiinsa qabeenyaa ta'uu danda'a, badiinsa lubbuu ta'uu danda'a, giraarfama ta'uu danda'a, cunqursaa ta'uu danda'a, yookiin disaasteroota garaagaraa geggeessuu waan danda'anii fi isa kanarraa barannee waan kun akka irra deebi'amee biyya tokko hin goolle yookiin saba tokko irra geessineef akka nuti barannuuf wanta nu geggeessudha jechuudha. So since history enables to understand the past society, we'll be able to increase our understanding of the present societies and may forecast the future in the sun. Kanaafuu bifa kanaatiin erga wanta gaarii barannee wanta gaarii kana immoo sirriitti jiruuf jireenya keenya hammaatiin wal qabsiifnee egereen hawaasa tokko gara fuulduraatti akkas ta'u mala jennee xiinxala kennuudhaaf akka inni nu gargaaruufi jechuudha. Kanaafuu xiinxaltoonni siyaasaa illee yeroo baay'ee ogummaa seenaa qabaachuun akka gaariitti ilaalama waan ta'eef inni kun akka galteetti ta'uu danda'a. The other point is history is also important for enabling identity of the families, social groups, institutions, nations, countries, and the other issues. So we can say that history provides a sense of identity. Seenaani daawwitidha. Wanta ilmi namaa tokko eessa akka inni ture, eenyu akka inni ta'e kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaafuu ani nama akkanaati, ani saba akkanaati, ani maatii kanarraa dhufe, ani qomoo kanarraa dhufe jennee himuudhaaf yookiin beekuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Kanaaf gameessi weellisaa Oromoo tokko namni seenaa isaan beeknee bishaan gabatee irraati gara argetti jallata jedhee eebbisaa addunyaa kan inni mammaakiif waan kanaafi jechuu dandeenya. Kanaafuu histiriin nuti eenyudha wanta jedhu akka daawwititti kan keessatti of ilaallu eessa garamitti eessa akka turre saba eessa eenyu akka turre organizationin tokko gama diinagdeetiin eessa irraa garamitti akka guddate sabni tokko saba kamii akka ta'e biyyi kun biyya kamirraa gara biyya kamiitti akka isheen guddatte yookiin sadarkaa gabaraa sadarkaa kamiitti akka isheen guddatte jennee kan nuti ilaaluu dandeenyu yoo seenaan jiraatedha jechuudha. Kanaafuu seenaan eenyummaa waan tokko nutti agarsiisuuf kan fayyadudha jechuudha. Dhugaa kanaan wal qabatee George Orwell dhugeeffannoo isaa gaafa lafa kaa'u the most effective way to destroy the people is to deny and obliterate their own understanding of their history. Namni tokko saba tokko balleessuu yoo barbaade yookiin eenyummaa nama tokko yoo jalaa dhoksee namni sun eenyummaa isaa wallaalee kallattii abdii barbaade luuccessetti luucca'uu waan danda'uu fi seenaa baruuni eenyummaa keenya baruudha waan ta'eef it is compulsory to know our histories. So history is used to provide the sense of identity, we can say. The other point is it is used to provide the intellectual growth, which means provide the skills that are essential for our intellectual growth. Kanaafi dandeettii keenya akka nuti guddifannuuf wanta nu gargaaru keessaa seenaanii akka ijootti yookiin akka qabxii gaariitti ka'uu danda'a jechuudha. So it helps us to conduct research to study. Even it is used to the examination of evidence. To arrive at the conclusion is an important training of the mind. Sammuu keenyaa fi leenjii gaarii kennuu danda'a jechuudha. Namni tokko gaafa seenaa saba isaatii, gaafa seenaa biyya isaatii, gaafa seenaa hawaasa isaatii barachuudhaaf yookiin qorachuudhaaf godhu riisarchii geggeessu yookiin qorannoo tokko gaafa geggeessu qorannoo sana keessatti ragaalee argate sana he try to contribute analyze in numerical kind of historical sources. Kanaafuu soorsii argame sana deebisee analyze gochuu, interpret gochuu, codify gochuu, examine gochuu, analyze akka godhaniin booddee sana booda gara barreeffama seenaatti wanta dhufamuu fi kanaaf sammuu keenya leenjisuu keessatti seenaan gahee olaanaa akka inni qabu
gama research keessatti akkamitti deemnuuf wanta bu'aa gurguddoo gosu ta'uusaa as keessatti arginaa jechuudha. So it is brings good knowledge to our historical values. Seenaa keenya yookiin jireenya beekumsa keenyaa keessatti namni jiraatu tokko seenaa yoo xiqqaate seenaa saba isaatii fi seenaa mataa isaatii beekuun barbaachisaadha waan ta'eef kanaaf seenaan bu'aa olaanaa akka inni qabu wanti as keessatti arginu ta'uu isaati jechuudha. So barataan seenaa tokko barbaachisummaan seenaa maal akka inni ta'e sirriitti adda baasee beekuu akka inni qabu garaagarummaan seenaa fi baroota seenaa dur jiru maal akka inni ta'e sirriitti addaan baasee beekuu danda'uudha qaba jechuudha. So kan biraa barbaachisummaa seenaa keessaa history helps to develop tolerance and open-mindedness. Wal danda'u walii baachuu danda'u akkan wal kabajuu danda'u. It is used to guide us the tolerance, the open-mindedness, civility, respect and the other points. So it helps to build an open-mindedness and tolerate community. Generally, learning history enables students to analyze and solve problems. Kanaafu namni tokko yookiin sabni tokko aadaan saba kanaa kana fakkaata. Aadaan sabni kun godhu waan kana waan gaarii fakkanni ta'e sirriitti addaan baasee walii danda'u qabaatini biyyi tokko wal balleessuu waan danda'uuf seenaa waloo beekuun gaariidha jechuudha. Kanaaf nu gargaara jechuudha. Kan biraa to analyze and solve problem. Yaadolee tokko sirnaan xiinxallee yaadolee xiinxallee sanaaf immoo yaada furmaataa akka nuti kennuu dandeenyuuf wanta nu dandeessisu yookiin ogummaa akkasii akka nuti develop godhannuuf wanta nu gargaarudha jechuudha. So it gives an informed, reasoned and intelligent response to these problems. Rakkoolee dhufan sanaa fi yaadolee furmaataa gahaa kennu reason out gochuu danda'u yookiin yaada quubsaa kennine yaadni nuti quubsinu sun immoo sababeessuu akka nuti dandeenyu sababa kanaaf kuni kanarra wayyaadha sababa kanaaf bifa kana yoo deemnu immoo gaariidha yookiin rakkoo dhuftee fala kennuu dandeenya akkamitti jechuu dandeenyuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu rakkoo dhuftee fi rakkina biraa uumuu osoo hin taane rakkoo dhufteef fala gahaa akkamitti kennuu dandeenyuu fi barataan seenaa tokko yookiin ogummaa seenaa gaarii yoo qabaate fala ta'uu akka inni danda'u nutti agarsiisa jechuudha. Here we are going to see the other subtopic, history and the other sciences, which means the difference between history and other sciences. Under these issues, it is compulsory if you understand the difference and similarity between history and other discipline. So history and the other discipline has a similarity, even they have differences. Kuni qabxiilee sirriitti hubatamuu danda'u qabudha jechuudha. Seenaa fi barnoonni kan biraa maaltu wal fakkeessa yookiin maaltu garaagarummaa isaan gochuu danda'a wanta jedhu sirriitti hubannee beekuu qabna jechuudha. Kanaaf natural science fi history kana wal bira qabnee gaafa ilaallu natural science studies the phenomena of physical world. Phenomena of physical world irratti yookiin wanta kan akka biology, chemistry, maali kanarratti xiyyeeffatee yookiin experiment irratti xiyyeeffatee wanta qorannoo gaarii geggeessudha jechuudha. Kun isaan qorannoo isaan irratti geggeessanii fenomena irratti jechuudha bu'uurri yookiin xiyyeeffannoon natural science. Seenaan garuu waan ilma namaa kanarratti sirnaan xooxeffatee kan inni qorannoo geggeessudha jechuudha. So history study human beings and human society in the past we can say. So history does not conduct or control the experiment that are common in the natural sciences. Experiment geggeessu caala ragaalee argate sana walitti fuudhanii ragaa jiru sana interprets gochuu akka hin danda'u yookiin ragaalee jirtu san funaanee ragaaleen funaanamti sun interpretationiidhaaf akka ishiin ooltuuf kan nuti addaan baasuu dandeenyu keessaa qabxiin ijoon isa kanadha jechuudha. Kanaaf natural science report the result of their finding in neutral ways. Natural science gaafa fudhannu wanta qorannoo irratti geggeessu sana qorannoo sana qofa kallattiidhaan hirmaannaa yookiin value judgment tokko malee kan inni kennudha jechuudha. It is free from any bias. Natural science is free from any bias. History may involve the judgment or put the personal views together with the result of his findings. This is the main difference between history and the other sciences. Fakkeenyaaf natural science yoo fudhanne loon xixiqqaa yookiin jabboota xixiqqaa gosoota garaagaraa irraa dhalatte soora wal fakkaataa laannii fi yeroo wal fakkaataa kennanii fi eegga isaan diqaalumanii horanii booddee kamtu aannan gaarii kennuu danda'a jennee loon faranjiitii fi loon habashaa adda ammasnee yoo ekspeerimentii asirratti geggeessine eenyu akka inni
aannan gahaa kennuu danda'u natural science kanadha jedhee wanta faaktii yookiin wanta harkatti argate qofa riippoortii qofa kan inni barreessu yoo ta'u kan history bifa kanaatiin otoo hin taane value judgment kan inni kennu. It has its personal views together with the result of their findings or the result of their interpretation after they collect different sources. This is the difference between history and the other sciences, we can say. So, garaagarummaa qofa osoo hin taane there is a similarity between histories and the other sciences, or what we call within the natural sciences, which means both science, histories, as well as historians or scientists and historians may be focused on concerning with discoveries, shedding light on new knowledge, solving current problems of the society. Jarreen kun lamaan iyyuu discovery yookiin abuurraa wantoota haaraa beekumsa haaraa argachuu irratti yaalii hin godhu jechuudha. Rakkoo hawaasa keessa jiru furuudhaaf yookiin hawaasi tokko kan sirnaan lafa barbaade bakka barbaade yookiin guddina barbaade kan galmeessuu fi saayinsiin seenaas akkasumas saayinsiin natural sciencenis qooda kan taphatan ta'uu isaaniiti jechuudha. Inni kun wanta isaa wal fakkeessuu keessaa isa tokkodha. Kan biraa meetodii fayyadamu meetodolojiin isaan fayyadaman garaagarummaa qabaatu malee principally yookiin ruulii mataa isaanii qabaachuun isaanii wanta seenaa fi other science wal fakkeessudha jechuudha. So both of them use a systematic method involving the rigorous check, use of evidence and drawing conclusion later on. Sana booda wanta barbaadan yookiin wanta search godhan sana deebisanii bu'aasaa yookiin firiisaa hawaasa bira kan ga'uu fi goola kan argatuuf yaalii gochuu danda'u jechuudha. This is the similarity between history and the other sciences. So the other issue is about historiography. Historiography refers to the history of historical writings. Kanaafuu waa'ee ogummaa barreeffama seenaa gaafa laallu historiography history of historical writings. We can say that it is history of history. It is also a discipline dealing with a method of writing history, including the technique of historical research and documentation. Kuni sirna barreeffama ogummaa seenaa maloota ittiin seenaa nuti ittiin barreessinu yookiin historiyaanonni tokko akkamittiin akka isaan seenaa barreessan kanas keessatti arginudha jechuudha. Kanaafuu history as a functional social activity is traced back to the beginning of human society. Kanaafuu guddinni maloota qorannoo seenaa yeroo garaagaraa keessatti fi haalota garaagaraatiin akka inni jalqabame nutti agarsiisa jechuudha. So both the organized and the systematic study of the past emerged largely within the rise of civilization, particularly within the beginning of the technique of writing. For instance, the beginning of Western Europe or the western part of the country, especially the Europeans, historical tradition is often associated with the ancient Greek historians, namely the Herodotus as well as Thucydides. We can say that Herodotus was considered as the father of history, and he tried to write the history of the Persian War or the war between Greek and the Persians. Kanaafuu qo'annoon seenaa yoom jalqabame yookiin akkamitti jalqabame jennee ilaallu yoo ta'e bara qaroominni jalqabe irraa kaasee qorannoon seenaa akka inni jalqabe bara qaroomina Gibxii fudhachuu dandeenya, Mesopotamiyaa fudhachuu dandeenya, bara qaroomina Roomaanotaa fi Giriikaanotaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gara dhiha biyyattii kana keessatti ogummaan barreeffama seenaa kan inni jalqabe biyya Giriikitti akka inni ta'e they were considered as the birthplace of Western civilization jedhamanii biyyoota beekaman ta'uu isaanii as keessatti arguun yookiin hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf Herodotus abbaa seenaa jedhamee seenaa barreessuu keessatti nama beekamu ta'uu isaati jechuudha wanti nuti arginu. Kanaaf biyya Giriik kana keessatti barreessitoota seenaa jajjaboo jedhamanii seenaa yeroo baay'ee maqaa isaanii kaasee leellisu Herodotus, Thucydides fi Homer fudhachuu ni dandeenya jechuudha nama qaroo dhabeessa. Kanaaf Herodotus ogummaan barreeffama seenaa ragaa irratti hundaa'ee akka inni barreessuu fi nama yeroo jalqabaatiif bu'uura buuse waan ta'eef akka abbaa seenaatti yookiin abbaa seenaa jedhamee nama beekamu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf hordofaan isaa namichi Thucydides jedhamu barreeffama seenaa kan biraa akka inni barreesse or his most famous successor was Thucydides, and he writes history in chronologically, critically, accurately, try to write the history between Athens and Sparta. That is entitled within the
Peloponnesian War. So the Thucydides tried to write the history of Peloponnesian War without any bias, even if he was the Athenian guys. Namichi kuni nama lammii Athenian yoo ta'e iyyuu otoo loogummaan seenaa keessa hin jiraatiin loogii seenaa tokko malee seenaa ragaaf ragaa qofa irratti bu'uureffatee waraana Ateensiif Spartaa gidduutti mata duree waraana Peloponnesianii jedhu nama barreessuuf yaalii godhee jechuudha. Kanaafuu ogummaan yookiin qorannoon seenaa yoom jalqabe jennee kan nuti ilaallu bara durii irraa kaasee akka inni jalqabe ilaallaa jechuudha. Kanaaf malli guddina qorannoo seenaa kuni yeroo garaagaraa keessatti akka inni geggeeffamaa ture jechuudha. Kun nuti as keessatti arginu maloota qo'annaa seenaa kana bakka gurguddoo sadiitti yookiin marsaa sadiitti addaan baasnee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa bara durii kaasee hanga jaarraa 18ffaatti bare jiru. Haa ta'u inni marsaa lammaffaa jaarraa 19ffaa keessa kan jiru. Haa ta'u inni sadaffaa immoo walakkeessa jaarraa 19ffaati jechuudha. Kanaafuu guddina mala qo'annoo seenaa kana marsaalee gurguddoo sadiitti addaan baasnee kaa'uu yookiin akeekuu kan nuti dandeenyu jechuudha. So marsaa jalqabaa keessatti jechuun bara durii irraa kaasee amma jaarraa 18ffaatti seenaan damee ogummaa hogbarruu keessaa akka tokkotti bara itti ilaalamaa ture yookiin akka itti barraahuuf carraaqamaa turedha jechuudha. Barri kuni kanaafuu jechootaa fi himoota babbareedoodhaan golda wordoota filatamanii akka ogummaa seenaa barreessuuf mijatutti baratti barraa'aa turedha jechuudha. Kun marsaa jalqabaa keessatti yeroo kana keessa odeeffannoo dhugaa ta'uusaa ragaadhaan otoo mirkanaa'in carraaqqii barreessuu seenaa kan calqabanidha jechuudha. Kun sirriitti nuti arginu bara durii kaasee amma jaarraa 18ffaatti yookiin marsaa jalqabaa irratti jechuu kooti. Kanaafuu hayyuu beekamaan marsaa jalqabaa kana keessatti sirriitti wanta kana bu'uureffatee hojjechaa ture namicha lammii Ingilizii kan ta'e Edward Gibbon nama jedhamudha jechuudha. Kanaafuu yeroo sana keessatti ogummaa barreeffama seenaa yookiin marsaa tokkoffaa keessatti wanta kana dalagaa akka isaan turan argina jechuudha. Kan biraa marsaa lammaffaa keessatti jaarraa 19ffaa irraa calqabee jechuudha. Hayyuun seenaa kan marsaa kana keessatti beekamu nama Raankee nuti jennu yookiin Leopold von Ranke kan nuti jennu bara 1795 amma 1886tti nama lammii warra Jarmanii nama ta'e yennaa ta'u Raankeen namni seenaa barreessu tokko qabxiilee gurguddoo sadi irratti xiyyeeffate akka inni barreessuu danda'u nama lafa kaa'edha jechuudha. Kanaafuu odeeffannoo barreessuu irratti hubannoo cimaa qabaachuu akka inni qabu. You should have a deep knowledge what you want to transfer to the societies. Hawaasa keessatti waan itti dabarsitu ogummaa jabaa akka yookiin muuxannoo jabaa akka qabdu misrepresentation akka inni uumamnee fi nama waan kana irratti sirnaan hojjetaa ture ta'uu isaati jechuudha. Kan biraa odeeffannoo dhiyeessuudhaa fi ragaa kennuu danda'u. Gaafa seenaa barreessinu seenaa barreessine sana rifar goonee nama akkanaa irraa arganne bakka kana irraa argame akka kanatti argame jennee wabeeffannee barreessuu akka nuti dandeenyuu fi nama sirriitti bu'uura guddaa buuse ta'uu isaati jechuudha. Guddina malleen qorannoo seenaa keessatti. Kanaafuu ragaa argatte sana seenaa barreessitu wajjin galmeessanii mul'achuu akka inni qabu kanaaf nama bu'uura guddaa buuse waan ta'eef Ranke was considered as the father of modern historiography. Kanaafuu namni kuni akka father of modern historiography nama beekamudha jechuudha seenaa keessatti. Kan biraa marsaan sadaffaanii walakkeessa jaarraa 19ffaa irraa calqabee jechuudha. Kanaaf hayyuun beekamaan bara kana namicha Karl Marx jedhamudha jechuudha. Karl Marx kuni nama lammii Jarmaniiti. Like the Leopold von Ranke, he was the German. And namni sirna komunizimii maddisiisuudhaan beekamudha jechuudha. Sirna komunizimii amma baay'ee addunyaan itti fayyadamaa hin jirre kana nama yeroo calqabaatiif maddisiise yoo ta'u seenaan waan qabatamaa irratti hundaa'ee qo'atamuu yookiin xiinxalamuu akka inni qabu nama gumaacha olaanaa gumaachadha jechuudha Karl Marx kuni. So kanaan dura seenaan xiyyeeffannoodhaan kan inni irratti barraa'aa ture waa'ee mootii irratti yookiin kan kiroonikilsii irratti paalaasii mootummaa irratti xiyyeeffannoo guddaa godhamee barraa'aa ture jechuudha. Giddu galeessa jaarraa 19ffaatiin duratti kan biraa dhimma lolaa irratti yookiin waraana irratti waraana Peloponnesian walii ta'uu danda'a, Punic walii ta'uu danda'a, Persia walii ta'uu danda'a. In the other wars even the focus is about the religious holiday. Waa'ee amantaa irratti qofa akka inni xiyyeeffatu ture sanaan dura. Sana egaa Karl Marx bu'uura guddaa buusee malleen qo'annoo seenaa keessatti sirnaan godhamuu qaba jedhee hin yaade booda qajeelfama
maarkii maddisiisanii dhimmi diinagdee fi dhimmi hawaasummaallee barraaquu akka inni qabu erga godhee booda haayyoleen seenaa diinagdee fi hawaasummaa keessa galchanii waa'ee waraanaa, waa'ee aangoo mootummaa, waa'ee lolaa, waa'ee amantii, waan hawaasummaa, waan aadaa hawaasa biyya tokko qabdu akka inni barreeffamuu fi namni gahee olaanaa taphatee Karl Marx akka inni ta'e ragaan seenaa nutti akeekaa jechuudha. So the other issue what you should be understand in the subtopic is the key elements in the study of histories. Wantoota akka qulfiitti seenaa qorachuudhaaf nu fayyadan maal fa'a akka inni ta'e beekuun barbaachisaa jechuudha. Tokkoffaa sources. Source gaafa nuti jennu maddi jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Maddi akka furtuutti wanta nu gargaaru keessaa isa tokkodha jechuudha. Interpretation of historical evidences. Ragaa arganne sana interpret gochuu danda'uu qabna jechuudha. Ragaan jiru hundumtiyyuu reliable yookiin dhugaadha jechuu waan nu hin dandeessifnee fi ragaa sana sirriitti interpret gochuu yookiin hubannoo sirrii hiikoo gaarii itti kennuu danda'uudha qabna jechuudha. Kan biraa objectivity or writing unbiased or undistorted sources. Kanaafuu ragaa dabaa barreessuu danda'uu dhiisuu akkas gaafa nuti jennu seenessa nuti seenessinu qeenxummaadhaan akka namni biased hin taaneef yookiin immoo objectivity mataa isaatii akka qabaachuudha qaba jechuudha. Kanaafuu subjectivity ta'uu qabu jechuudha yookiin seenaa nuti barreessinu partial akka hin taanee fi wantoonni akka qulfiitti nu fayyadan keessaa tokko objectivityidha jechuudha. Kan biraa method of historical writing toftaan nuti ittiin barreessinu sun maal ta'uu akka inni qabu yookiin akkamittiin barreessaan dubbisaan seenaa namni barreessaan seenaa tokko barreesse akkamitti akka hubachuu danda'u as keessatti qabaachuudha qaba jechuudha. Let us see one by one. Source. Sources are one of the decisive elements in historical studies. No one can write history without sources. In history, every statement must be supported by evidences. Kanafi, this evidence is obtained from the source of history, and if there is no source, there is no history. Kanafu, maddi wanta akka hijootta yookiin akka qulfiitti barreessaa seenaa tokkoof yookiin qorataa seenaa tokkoof isa barbaachisudha jechuudha yookiin qorataa seenaa tokkoof isa barbaachisudha. Kanaafuu waan nuti barreessinu hundumtiyyuu ragaa seenaa qabaachuu akka inni qabudha jechuudha. Yoo seenaan jiraachuu baate yoo ragaan jiraachuu baate akka seenaan hin jirretti ilaalama waan ta'eef wanta hundaafuu maddi seenaa jiraachuu akka inni qabudha jechuudha. Kanaafuu maddi seenaa akka riqichaatti nu tajaajila jechuudha. Wanta ilmi namaa kaleessa dabarsaa ture, jiruu jireenya ilmi namaa dabarsaa ture, continuative change ilmi namaa galmeessaa ture sana historiyaanotatti akka riqichaatti tajaajiluu danda'a jechuudha. Yoo akkas ta'uu baate yookiin maddi seenaa yoo jiraachuu baate waan nuti goonu kun hundumtiyyuu oduu durii yookiin fiikshinii waan ta'uuf fiikshiniin by the way wanta ragaa seenaa barbaachisu miti jechuudha. Akka inni dhibba walladii hin taaneef yookiin durdurii hin taaneef yookiin immoo asoosama hin taaneefi wanti hundumtiyyuu madda seenaa qabaatee galii barraa'uu gargaara jechuudha. Kanaafuu wanti akka hijootti yookiin akka qulfiitti ilaalamu keessaa tokko maddoota seenaa ta'uu isaaniiti. Kan biraa interpretation of historical evidence. Before we start writing history, it is necessary to have a clear understanding of the originality and the meaning of our evidences. Dhugumaan ragaan nuti arganne kuni ragaa qulqulluudha. Wanta jedhu kana sirriitti addaan baasuu danda'uudha qabna jechuudha. Kanaafuu ragaa nuti arganne sana immoo akkamittiin hubannoon keenya iyyuu sirriidha jennee sirriitti beekuu danda'uudha qabna jechuudha. Kanaafuu yoo ragaan nuti arganne sun originality isaa sirrii ta'uu baate is the source is authentic or forged. In what way, for what purpose the writers write these sources jennee dirqama addaan baasuu danda'uudha qabna jechuudha. Maaliif kaayyoo maaliitiif seenaan kun barraa'e eenyutu wanta kana barreesse sababa maaliitiif yookiin haala kam keessa taa'ee barraa'e yeroo barreessan immoo waanuma dhaga'ee barreessaan sun barreesse immoo wanta biraatiif barreesse wanta jedhu conflict view qabaatee isa kana sirriitti hiikootti kennanii understanding eega goonee booda xiinxala gahaa eega godhamee booda itti fayyadamuu danda'uudha qabna jechuudha. So after a clear understanding of historical evidence, the next step is presentation of the fact on the paper. Eega kana boonee booda hiikoo gaarii understanding gaarii eega godhamee booda ragaa keenya eega qulqulleessinee booda on the paper try to present our findings. The other one is objectivity or writing unbiased or undistorted histories. The lessons of the past are valued only if they are based on the truth. That is accurate history. Kanaafi wanni tokko gatii kan inni qabaachuu danda'u yoo dhugaaf dhugaa qofa irratti hundaa'edha jechuudha.
jechuudha. Seenaan tokko kan gatii qabaachuu danda'u. Hawaasi tokko hawaasa akkasiiti jennee sirriitti lafa kaa'uu dandeenya. Hiikoo gaarii kan itti kennuu dandeenya. Dhugaaf dhugaa irratti yoo hundaa'edha malee sabni tokko biyya akkasiitii dhufe sabni tokko haala akkasii keessa ture jennee ragaa sobaatiin wanta godhame yoo ta'e fudhatama waan hin qabnee fi fudhatama qabaachuu akka inni danda'uu fi seenaa dhugaa irratti hundaa'e ta'uu qaba jechuudha. So objectivity involves not only identifying the real or the significant fact based on the real readable primary sources, but also presenting what all the fact says without any bias or against this. Only history that tells the truth as accurately as possible can guide us accurately to avoid pitfall in the future. Gara fuulduratti sirriitti akka nuti hubannoo qajeelaa qabaachuu dandeenyu yookaan immoo seenaa dhugaa akkamitti dabarsuu dandeenyuuf yookiin biaasdii akka nuti hin goonee fi wanta kana qabaachuu danda'uudha qabna jechuudha. Objectively wanta kana in a simple, readable, attractively akka nuti lafa kaa'uu dandeenyuuf wantoota kana hunda of keessatti yoo qabaate qofa akka inni ta'u ragaan seenaa nutti akeekaa jechuudha. Kanaaf wanta kana hunda akka qabaachuu qabudha jechuudha. Kan biraa method of historical writing is it comprise the techniques and the guideline by which historians use primary sources. Toftaalee isaan ittiin fayyadaman, qajeelfama isaan ittiin fayyadaman kanatu murteessaadha jechuudha. Yeroo kamidha while they conduct the researches, while they try to write histories in the form of the account of the past. Waa'ee hawaasa tokko gara fuulduraatti seenaa sana gaafa dabarsan teekniikii yookiin gaayidlaayiniin ittiin fayyadamu baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafuu bifa sirrii ta'een yookiin tooftaa sirrii ta'een fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaafuu the major step in writing history includes the collection of historical information or evidences. Evidence qabaachuudha qabna. Source sana criticism gochuu danda'uudha qabna. Evaluate gochuudha qabna. Interpret gochuudha qabna. Then we try to write history in a simple, readable, attractive, and objectively. So this all point is the key element in writing. Okay, Ethiopian historiography. Ethiopia is one of the countries in the world that have an indigenous tradition of historical writing since 40 centuries, which continue up to early 20th century almost uninterruptedly. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kuni biyya barreeffama seenaa durdurirraa kaastee yookiin indigenous traditional writing system uummata qaban ta'ani. Kun immoo jaarraa 14ffaarraa kaasee amma jaarraa 20ffaatti otoo addaan hojjetanii kan gaggeessaa turan ta'uu isaanii ragaaleen seenaa nutti akeekaa jechuudha. Kanaaf a series of chronicles wrote almost exclusively about the achievement of the Ethiopian emperors. Why chronicles writing kuni caalatti achievement exclusively they try to write the Ethiopian emperors bu'aa bayii gaggeessitoota yookiin impeeroroota kan inni irratti xiyyeeffatee barreeffamaa turedha jechuudha. Kanaafuu chroniclesiin hanqina garaagaraa akka inni qabu yookiin fokkasiinsaa paalaasii qofa irratti akka inni ta'edha jechuudha. As keessatti wanti nuti arginu whatever it is the chronicles have its own drawback or limitation. Even if in writing of Ethiopian historiography, chronicles is used as one of the sources. The other one is hagiographies. Hagiography is largely focused on the bibliography of the scientists. And it's made their own contribution to the development of recorded history of the country. When you see seenaa biyya kana record gochuu keessatti gahee olaanaa kan inni qabudha jechuudha. Kanaaf chroniclesiinis hagiographiesiinis they have their own contribution in writing the Ethiopian history. So they have their own footprint and even they have their own drawbacks or limitations. Limitation mataa isaanii akka isaan qaban yookiin immoo largely waa'ee kortii irratti qofa xiyyeeffatanii akka isaan godhan jechuudha kan nuti as keessatti arginu. So both of them has their own limitation we can say. Hence historians and students of history should very carefully and critically using them to write history of Ethiopia. Kanaafuu gaafa seenaan barraa'u ragaalee hagiographiis haa ta'u ragaalee chroniclesootaas haa ta'u ragaalee hanga argame kana bifaan sirrii ta'een yookaan xiinxalaa gadi fageenyaa gochuutu barbaachisaa jechuudha. As keessatti hanqina jajjaboo waan qabaniif hagiographiisii fi chroniclesoonni kunniin biaasdiitu jira jechuudha. As keessatti waa'ee gaarummaa mootii tokko qofa mootiin akka inni hin kassafamneetti baratti ilaalan yookaan kan nuti jechuu ni dandeenyu akka samiin hin qotamne
lafti mootiin akka hin fassafamne jedhamee baratti yaadamaa turedha yeroo kuni. Kanaaf yeroo san keessatti waa'ee hammeenyummaa mootii sirnaan keessatti waan hin kaanee fi sirriitti barataan seenaa tokko yookiin qorataan seenaa tokko ragaa argate kana sirnaan xiyyeeffannoodhaan xiinxala guddaadhaan hiikoo gaariitti godhee itti fayyadamuu akka inni qabudha jechuudha kan nuti advise goonu. So in Europe, Ethiopian studies were founded in the last quarter of 17th century by German historian named Job Rudolphs. Rudolphs also wrote the first modern history of Ethiopia, which was published in 1684. Namni kuni seenaa Itoophiyaa hamma ta'e barreessuuf yaalii gochaa nama turedha jechuudha. Kuni keessattuu gara xumura jaarraa 17ffaa jechuun bara 1884 kana keessa waa'ee seenaa Itoophiyaa kana barreessuudhaaf nama geggeessaa ture yookiin carraaqaa ture ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf ragaa namni kun barreesse illee irra deemnee rifa argoonee itti fayyadamuu akka nuti dandeenyudha jechuudha wanti hubatamuu qabu. So after the middle of 19th century, several other writers, European top party in Ethiopian history, seenaa Itoophiyaa kana qorachuu keessatti giddu galeessa jaarraa 19ffaadhaan asitti warri Awurooppaanotaa gahee olaanaa taphatanii jechuudha yookiin qooda olaanaa taphatanii jechuudha seenaa Itoophiyaa kana barreessuu keessatti. So Ethiopian history writers also appealed toward the end of 19th century. Kanaafuu barreessitoonni seenaa Itoophiyaas yookaan biyya kana keessatti hayyoleen Itoophiyaas jabaatanii seenaa biyya kanaa yookiin biyya Itoophiyaa kana akka isaan barreessaa turan yookiin historiograafii Itoophiyaa kana keessatti akka isaan qooda fudhatanidha jechuudha. Kanaafuu until the early 1960s, Ethiopian studies focused mainly on the northern part of the countries. Kuni qorannoon geggeeffame haa jiraatu iyyuu malee warra Jarmanootaatiinis haa ta'u warra Awurooppaanis haa ta'u kan Kiroonofiloosotaatii fi Hagiograafisotaa kuni amma bara 1960mootaa kanatti xiyyeeffannoon seenaa biyya kana keessa ture seenaa gara kallattii kaabaa kanarratti qofa xiyyeeffatanii akka isaan barreessaa turan jechuudha kan nuti arginu. Kun immoo seenessa qeenxee kan jedhamu kana yookiin biyaasdii akka inni ta'uu fi kan haala mijeessa keessaa inni guddoon yookiin inni ijoon isa kanadha jechuudha. So mainly they try to focus on the northern part of the countries. So this is one of the main problem. And it was the establishment of the Institute of Ethiopian History in 1960 at Haile Selassie University that changed this pattern. Taateen kuni adeemsa keessa akka inni jijjiiramu yookiin ragaan seenaa caalatti kallattii kaabaatti xiyyeeffatamee qofa akka inni kan barraa'aa ture. Haalli kun yookiin situationin kun akka inni jijjiiramu kan godhame after the middle of 20th century, which means after the Emperor Haile Selassie University first was established in Addis Ababa. This situation was in some part it was got some changes yookiin jijjiirama muraasa wayii akka inni argate yookiin immoo wanti gara kallattii kaabaa qofa irratti godhamee seenaan kallattii kaabaa qofti ol ka'e akka inni barreeffamu aadaan sun akka inni hammatee faloo argatuu fi wanta godhe keessaa isa tokkodha jechuudha. Sanaf until then, the Ethiopian history focused on the northern, as I have told you before. So the northern part of the country had the following advantage. This is the main reason why largely the historian try to focus on the northern parties. Kallattii kaabaatti maaliif akka inni caalatti xiyyeeffannoon godhama akka inni ture yookaan immoo warri kaabaa seenaa barreeffama akka isaan sirriitti argatanii fi wanti sababeessuun nuti dandeenyu. The northern had a written language that serves to keep the records. Kanaafuu written language yookiin biyyoota garaagaraatiin kan dhufe karaa Arabaa ta'uu Ingilizirraa fi haa ta'u Saabiyaanii haa ta'u sirni barreeffamaa amma ta'e keessatti initiated waan ta'eef kallattii kaabaa kanatti seenaan yookiin advantage argatanii seenaan kaabaa akka inni barraa'uuf wantoota haala mijeessa keessaa qabxiin tokko isa kanadha jechuudha. Inni kan bira the ancient Greek, Romans and Arabs writer had left an important information about the regions. Kanaafuu gaafa Kristaan Hiilaand Kingdamiin kontaaktii jarreen kana wajjin qabaatu warri Giriikii, warri Roomaa fi warri Arabaa kunniin odeeffannoo gaarii yookiin informationii gaggaarii waa'ee kaaba biyyattii kana waan kennaniif yookiin information isaan achi keessatti liiftu godhan advantage argatanii seenaan kallattii kaabaa qofatti caalatti akka hin barraa'uuf wanti bu'uura buuse yookiin sababa ta'e keessa inni ijoon isa kanadha jechuun dandeenya jechuudha. Kan biraa several sources on the Christian Highland Kingdom are available in the Egyptian Coptic Church archives. Kanaafuu Egyptian Coptic keessatti Christian Highland Kingdomiin akka inni
ragaan gaariin akka kallattii sanaan jiru yookiin Coptic Egyptian kunniin akka san kallattii akeekan kana kan gochuu dandeenyu jaarraa arfaffaarraa kaasanii jechuudha. After the Christianity was introduced to our country, the Coptic Egyptians and Christian Highland Kingdom have a long-lasting relationship until 1959. Amma bara 1959tti relation jabaan akka inni ture kun immoo consecration of bishopin biyya sana akka biyya kana keessatti dhufaa ture sirriitti nutti agarsiisa jechuudha. Kuni it gives the several sources on the Christian Highland Kingdoms and the northern part of the Ethiopia got advantage than the southern parts. Kun akka warri northern warra southern chaan advantage argatanii seenaan isaanii akka inni barraa'uuf waan haala mijeessa keessa inni tokko isa kana ta'uu isaati jechuudha. The northern provide archaeological sources for the study of the history of the region. Archaeological sourcing garaagaraallee achi keessatti provided ta'uun isaa inni kun is the other main point for the Ethiopian history why largely focus on the northern part. Kanaaf as keessatti wanti nuti hubachuu qabnu why the northern part has got more advantage than the southern part to writing history of their society jennee hubachuu danda'uudha qabna jechuudha. Kanaaf maaliif warri kibbaa kallattii kibbaatti yookiin kallattii lixaatti seenan barree kun xiqqaatee karaa kallattii kaabaatti akka inni baay'atee fi qabxiileen gurguddoon arfannatti kaafne kun akka ragaatti nu gargaaruu yookiin nu fayyaduu danda'a jechuudha. So when we come to the south, even the available physical remains were not yet studied by them. So few Europeans attempted to penetrate the southern part of the country since the middle of 19th century. However, the scanty information left by them is barely enough to reconstruct the history of the people and the state of the region. Kuni warra Europeanotaa amma ta'e gara kibbaa keessa seenanii seenaa reconstruct gochuudhaaf yaalii isaan godhan jira yookiin wantoonni muraasni isaan argatan jira. Inni kun immoo seenaa kallattii kana gara kaabaa wajjin wal bira qabnee gaafa laallu qorannoon kun akka warra sana gahaa akka inni hin taane yookiin seenaan barraa'aa ture sun kallattii kaabaa qofa irratti xiyyeeffatee akka inni barraa'aa ture seenessi qeenxeen akka inni biyya kana keessa ture as keessatti arguu ni dandeenya jechuudha. So by then the south had no written language and so had no kept the record of its past. Written language hin jiru inni kun akka sababa hijootti kaasuu ni dandeenya jechuudha. Kan irratti kibbaa kana keessatti maaliif akka iskaantiita yookiin seenaan barreeffamu seenaa akka kaabaatti maaliif akka inni ol ka'uu dadhabee fi qabxiileen ijoon tokko isa kanadha jechuudha. Therefore, compared to the north, in the southern there was a lack of sources of histories. Besides, scholars had been reluctant to collect and use the oral tradition as available historical source until the 1960s. Kuni amma namni bara 1960 bira geenyutti qorattoonni seenaallee seenaa afaaniin daddarbu warri kibbaa seenaa barreeffamaa gahaa hin qaban jenneerra akka warra kallattii kaabaatti. Kanaaf seenaa afaaniin darbu warri Awuroopaanotaa seenaa kana qorachuudhaaf yaalii geggeessanii biyya sana keessa seenanii seenaan afaaniidhaan darbu akka seenaa gahaatti yookiin akka seenaa sirriitti fudhachuu waan hin dandeenyeef yookiin reliable historical source jedhanii amanuu waan hin dandeenyeef this is one of the main reason why the northern part got more opportunity than the southern parties in writing histories. So the methodology for the scientific utilization of the oral evidence had not yet been established. Kanaafuu ammas deddeebi'amee sirriitti hubatamuu akka inni qabu yookiin seenaa kallattii kibbaa oral tradition sun qorannoo gadi fagoodhaan seenaa hawaasa sanaa construct godhamuu akka inni danda'u waan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaaf there is a problem in the study of Ethiopian history. Rakkooleen gurguddoon jira jechuudha seenaa Itoophiyaa kana qorachuudhaaf. The problem of Ethiopian studies were imbalance of the sources. Ragaani waliin madaalli akka inni jiru ana jechuun seenes ta'anii sila kaasuuf yaade san kallattii qofa tokko qofatti dhuufanii biased history akka biyya kana keessa jiru. Biased history kana keessatti immoo historiyaanonni yookiin qorattoonni seenaa hayyoonni sadarkaa jiran waan kana akka amma danda'ameen balance sourcing dhufuu danda'u gochuu maqaba jechuudha. Kanaafuu imbalance sourcing yookiin maddoonni jiran sun wal madaaluu dadhabuun kuni rakkoo seenaa qorannoo biyya kanaa keessatti godhamu keessaa yookiin ka'uu danda'u keessaa isa tokkodha jechuudha. Kan biraa lack of comprehensiveness. Hanqinni comprehensiveness hin jira jechuudha. Hanqinni objectivity hin jira jechuudha. Subjectivity tu jira morally keessa galanii yeroon barraa'u jira. Inni kun keessattuu barreeffama kitaaba Abbaa Baay'ee barreesse gaafa laallu kun it has a lack of objectivity. It is largely focused on the subjectivity. Guutummaa isaa ta'uu baatu iyyuu gariin
waa'ee seenaa uummata Oromootiin wal qabsiisee inni barreesse objectivity gaarii akka hin qabne yookiin subjectivity irratti akka hundaa'ee seenaa uummata kanaa gurraachessee barreessuuf yaalii inni godhe jira. Kanaafuu qorannoo seenaa biyya kanaa keessatti yookiin in the study of Ethiopian history, it is considered as one of the most problem is the lack of objectivity, imbalance of the sources, lack of comprehensiveness, and the lack of sufficient knowledge. Beekumsi gahaan illee osoo hin jiraatiin namni xiinxala gadi fagoo fi hubannoo gaarii hiikoo gaarii otoo sirriitti ittiin kenniini waan argate qabatee deemee seenaa barreessuudhaaf carraaqqii godhamu kun hundumtiyyuu yeroo baay'ee rakkoo yookiin akka rakkootti wanta ilaalamu keessaa yookiin akka rakkootti wanta ka'u keessaa wantoota ijoodha jechuudha. Kun deemee biyaasii history akka inni ta'u seenaan biyya kanaa seenaa wanta gaarii irratti hin bu'uureffamne biyyi kun immoo akka isheen dabdee barrooftuuf kan godhan kanaafuu ethnocentrismiin akka inni jiru kan kootu caalaa kan warra kan immoo laafaadha jedhanii lack of objectivity as keessatti agarsiisuudhaan waan barraa'e keessaa akka ijootti wanta ka'uu danda'u. Hayyoolee yeroo baay'ee kan wal falmisiisu qabxiilee as keessatti kaasedha jechuudha. Kanaaf the imbalance of the sources, the lack of comprehensiveness, the lack of objectivity, and the lack of sufficient knowledge is the largest problem of studying Ethiopian histories. So why imbalance of sources? There is a very few scholars were interested in the southern part of the countries. Kanaafuu gara kallattii kibbaa kana keessatti haa ta'u gara kallattii dhihaa kana keessatti haa ta'u iskoolaroota muraasa yookiin hayyoolee muraasa qofatu fedhii qaba jechuudha kallattii kanatti deemanii qorannoo geggeessuu jechuudha. While many writers were attracted to the northerners where one could get a variety of the sources. Kanaafuu gara kallattii kaabaa kana keessa haalota garaa garaatiin akkan sila kaasee ragaan kallattii kaabaa keessatti argamu hin jira. Kan manneen gadaamii garaa garaa keessatti barreessitoota seenaa kallattii kaabaa gaafa amantiilee garaa garaa fidanii dhufan achi keessatti uummata kana hammeessanii as keessatti akka isaan seenaa barreessan kaabaa keessatti godhaa turaniiru. Kanaafuu interestiin kallattii kibbaa jiru kun imbalaansii soorsiif akka inni uumamuuf wantoota haala mijeessu keessaa isa tokko ta'uu isaatii jechuudha. Kanaaf lack of comprehensiveness gaafa laallu it was one of the other features of the Ethiopian historiography was the thread, including the north. This was because most study focus on the political history of the countries. Political history although we have study in economic history, there are none in social and cultural history. Kanaafuu gama hawaasummaatiin gama aadaa uummaticha qabuutiin waan kun sirnaan xiyyeeffatamee hammattummaan isaa hanqina guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu wanti kanaan dura barraa ture caalatti politikaa kortiitii kanaafuu kun xiyyeeffannoo guddaa barbaada jechuudha malee hojii malee seenota yookiin ogeessa seenaarraa eegamu jechuudha. Kun wantoota gurguddoo akka hanqinaatti ka'uusuu nuti dandeenyu jechuudha. So there is a lack of the social and the cultural history while they largely focus on the political history of the country. So the other one is the lack of objectivity. Many scholars who conducted the study were attracted to one or another member of the royal family. Royal family. As such, they made a bias in favor of their attachments. Some scholars are lagged access to pertinent sources. Kanaafuu akkan sila dubbadne objectivity sun gara kallattii tokkotti dhufanii akkaataa royal family sanatti dhiyeenya qabanii fi bifa barbaadaniin barreessuudhaaf carraaquun kuni seenaa biyya kanaaf rakkoolee Ethiopian history keessatti nuti kaasuu dandeenyu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kan biraa lack of sufficient knowledge hanqina dandeettii yookiin hubannoo gaarii qabu on the politics, on social, on cultural reality of the country was another case for this lack of objectivity in writing Ethiopian history. Lack of objectivity kan fidu keessaa inni tokko lack of sufficient knowledge jedha jechuudha. Beekumsa gahaa dhabuun gama siyaasaatiin haa ta'u, gama hawaasummaatiin haa ta'u, gama aadaatiin haa ta'u, wantoota dhugaa ta'e san lafa kaa'uu dadhabuun kuni ammas deemee lack of Ethiopian problem of Ethiopian history akka inni fiduu danda'uuf wanta mijeessu keessaa isa ijoodha jennee kaasuu dandeenya jechuudha. So all these have affected Ethiopian history in many ways. The other issue is the source of history. History is the study of past supported by evidence rising from the sources. So sources are a key to study in the writing of history. Where there is no source, there is no history. So historians use two main types of sources in their research. There are primary sources and secondary sources.
maddoota seenaa wanta jedhudha jechuudha akka ittiin ijoon as keessatti ilaallu. Kanaafuu barreessitoonni seenaa tokko yookiin seenaan tokko ragaa irratti hundaa'ee yookiin ragaadhaan deeggarameetu barraa'a jechuudha. Kanaafuu lafa maddi seenaa hin jirre seenaan akka hin jirre nuti as keessatti hubannu jechuudha. Kanaaf waa'ee maddoota seenaatiin wal bira qabsiifnee gaafa ilaallu qorattoonni seenaa yookiin historiyaanonni maddoota seenaa kana bakkeewwan gurguddoo lamatti qoodanii ilaalu. Tokkoffaa madda seenaa sadarkaa tokkoffaa, inni kan biraa madda seenaa sadarkaa lammaffaa jedhaniiti bakka gurguddoo lamatti qoodanii ilaalu jechuudha. Primary source kan nuti jennu it have a direct relation to the events they describe. Wanta ibsu sanarratti direct relationship kan inni qabu in times and in place. So they come directly from the period under his study. So we can see that they are mirroring in time and place to the event that is under his study. So we can see that primary source is more reliable than the secondary source. Maddi seenaa sadarkaa tokkoffaan kuni madda seenaa sadarkaa lammaffaa caalaa madda amansiisaa akka inni ta'e as keessatti hubatamuu qaba jechuudha. Kanaaf wanta nuti qorachuu barbaannu yookiin taatee sana wajjin hariiroo calqabaa kan inni qabu yookiin investigationii nuti geggeessinu wajjin yookiin eventii nuti geggeessinu wajjiniin hariiroo gaarii akka inni qabudha jechuudha madda seenaa sadarkaa lammaffaa caalatti. So do not have a direct relation. Secondary sources have no direct relationship or nearest to the events they described. They provide us with second-hand or indirect information. Most of them are historical reconstruction. They are derived from primary source. Madda seenaa sadarkaa lammaffaa kuni yeroo baay'ee madda seenaa sadarkaa lammaffaa irraa kan inni waraabamu ta'uu isaati jechuudha as keessatti kan nuti arginu. They are not direct product of the period of under investigation. Yeroo san keessatti taatee sana wajjin yookiin gochaa sana wajjin wanta hariiroo kallattii ni qabu jechuudha. Direct relationship hin qabu. Kanaafuu wanti taatee ta'u sana wajjin yookiin hariiroo itti dhiyeenyaa waan hin qabnee fi maddi seenaa sadarkaa lammaffaa madda seenaa sadarkaa tokkoffaa caalaa reliabilitiin isaa gadi bu'aa kan ta'edha jechuudha. Kanaafuu amanamummaan madda seenaa sadarkaa tokkoffaa madda seenaa sadarkaa lammaffaa caalaa olaanaa akka inni ta'e as keessatti hubachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf maddoota seenaa sadarkaa lammaffaa akka fakkeettiitti kaasuu dandeenya. The most important example of primary sources are monuments, inscription, coin, letter, diary, memory, chronicles, document of contracts, agreement, photos, and eyewitness were considered as the example of primary sources. Kanaafuu fakkeenya primary sources nuti kaasuu dandeenyu siidaawwan garaagaraa kaasuu hin dandeenya, xalayaalee garaagaraa kaasuu hin dandeenya, diyaarii yookiin oolmaa guyyaa guyyaa namni barreessu kaasuu ni dandeenya, inscriptionoonni footoon garaagaraa waraqaa walii galtee wanti nuti ijaan arginu kuni akka madda seenaa sadarkaa tokkoffaatti ilaalamaa jechuudha. Kanaafuu maddi seenaa sadarkaa tokkoffaa madda seenaa sadarkaa lammaffaa caala madda amanamaa akka inni ta'edha jechuudha kan beekamuu qabu jechuudha. Akka fakkeenyaatti madda seenaa sadarkaa lammaffaa yoo kaasne we can take history book, we can take articles, we can take textbook, we can take biography. Seenaa namaa kaasuu dandeenya, kitaabolee garaagaraa kaasuu ni dandeenya yookiin artikiloota maxxanan warreen kan biraa kaasuu dandeenya jechuudha. Kuni erga namni waan kana dubbisu ganaa taatee ta'e sana wajjin direct relationship waan hin qabnee fi ragaan hin argatu akka ragaa sadarkaa tokkoffaatti ragaa amanamaadhaa nu jechisiisuu hin danda'u jechuudha. This is the main reason why primary source is more reliable than secondary source we can say. The other one is oral sources. It is historical source transmitted by word of mouth from one generation to the next. Kani beekumsa afaan irraa gara afaanitti yookiin generation tokko irraa generation tokkotti ogummaa beekumsa seenaa ta'u ogummaa gama biraa haa ta'u wanta daddarbudha jechuudha. Kanaaf wanti kuni kan abbootiin keenya jireenya isaan dabarsan bara keessattuu bara barreeffamni seenaa hin jirre kana oral source irratti hundoofne seenaa hawaasa tokko construct gochuu yookiin barreessuu akkamitti dandeenyuuf wanta nu gargaarudha jechuudha. Kanaaf oral source is used to study historical event in the absence of both material source. Material source means a primary source and a secondary source. Secondary source means a written source, or it is used as the supplement of both sources. Oral sourcing kan nu gargaaru
bakka primary source yookiin maddi seenaa sadarkaa tokkoffaa fi maddi seenaa sadarkaa lammaffaa hin jirretti yookaan immoo otuma maddi seenaa sadarkaa tokkoffaa fi maddi seenaa sadarkaa lammaffaa jiru akka ragaa deeggarsaatti yookiin madda deeggarsaatti fayyadamnee seenaa hawaasa tokkoo yookiin biyya tokkoo yookiin dhaabbata tokkoo barreessuu akka nuti dandeenyuuf wanta nu gargaarudha jechuudha. Kanaaf oral source could be taken as either as primary source or a secondary source. Oral source kana akka primary source yookiin madda seenaa sadarkaa tokkoffaatti yookaan immoo akka madda seenaa sadarkaa lammaffaatti fudhachuu ni dandeenya. For instance, eyewitness information is primary source, but the information recounted by informant who obtained information from the other source or hearsays is secondary source. Fakkeenyaaf caalatti akka hubannoo keessan gabbifattanii fi bara lolli tokko geggeeffame gidduutti namni lola keessatti hirmaate waa'ee lola san keessatti ta'e akkamitti akka lolli sun ta'e maaliif akka lolli sun ta'e fi yoom akka lolli sun ta'e nama qaamaan lola san keessatti hirmaatee fi oral source yookiin odeeffannoo gaafa dabarsee hiriyoota isaatti himu hiriyoota isaatii fi it was considered as primary source jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif namni sun eyewitness waan qabuuf yookiin waraana sana keessatti qaama waan hirmaatee fi kanaafuu odeeffannoon inni nu dabarsu odeeffannoo sadarkaa tokkoffaa yookiin madda seenaa sadarkaa tokkoffaa jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan inni hiriyoota isaatti hime hiriyoonni isaa immoo dabarsanii nama seenaa qoratutti kan himan yoo ta'e yookiin waan dhaga'an san deebisanii nama biraatti himu yoo ta'e inni kun madda seenaa sadarkaa lammaffaa jechuu dandeenya jechuudha. So we can say that oral source could be either primary source or secondary source kan jechisuu danda'u qabxiilee kanarra dhaabbannee primary source, secondary source jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf critical examination of both primary source and secondary source is very important for establishing their authenticity or the originality and for a clear and a deep understanding of their meanings and essences. Because asirratti argachuudhaaf yookiin wanta dhugaa ta'e wanta sirrii ta'e hawaasatti dabarsinee kennuudhaaf nama barachuu qabu tokkoof biyya waan ta'e barachuu barbaadu tokkoo fi ragaa arganne kana sirriitti critically examine gochuu xiinxaluu gochuudha qabna jechuudha. Kanaaf originality isaatiin hawaasa kanatti dabarsinee kennuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf ragaa arganne hunda akka argannetti itti fayyadamuu caala critical examination yookiin xiinxala gadi fagoo akka nuti goonu as keessatti nutti agarsiisa. Before we start writing history, it is necessary to have a clear understanding the meaning of our evidences. Ragaa arganne sana hiikoo isaa sirriitti hubachuu danda'uudha qabna jechuudha. Hiikoo ragaa arganne sana sirriitti hubachuu yookiin icciitii barreeffama sana keessa jiru hin beeknu yoo ta'e misrepresentationiitu uumamuu danda'a jechuudha. Wrong interpretationiitu uumamuu danda'a jechuudha. Inni kun immoo biased history akka inni hin finnee fi yookiin ragaan akka inni jallatee yookiin duufa hin barreeffamnee fi kanaaf ragaa arganne sana sirriitti xiinxala gadi fagoo irratti goonee akka nuti eenyu goonuu nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf maatii hordoftoota qubee akaadaamii yeroo itti aanutti periodization of history baranna kan amma ammaatti baranne kan isinitti tolee jiraate share subscribe akkasiin gootan asumaan isin affeerra. Galatoomaa.